Biyyoota addunyaa tokko keessatti akka muuxannoo gaariitti yoo ilaalaman Itoophiyaa keessatti adeemsa isa jalqabaati dhimmoota ijoo uummataa fi biyyaa irratti xiyyeeffachuun kan mari'atamu. Mariin biyyaalessaa dhimmoota waggoottan hedduuf biyyattii keessatti madda walitti bu'iinsaa uumanii fi uumuu danda'an furuuf kaayyeffatee kan gaggeeffamu yoo ta'u guyyaa boruu adoolessa 8 mariin kun ni eegalama. Agarraatti adeemsi marii biyyaalessaa Itoophiyaa haala gaariirra jiraachuu kan himan hayyoonni yuunivarsiitii adda addaa biyya tokko keessatti garaagartee madda walitti bu'iinsaa taasisuurra madda tokkummaa gochuuf mariin kun barbaachisaa ta'uu kaasaniiru. Muuxannoo biyyoota biroos kan agarsiisu kana ta'uu isaatiin mariin biyyaalessaa ijaarsa biyyaaf oolchuun akka danda'amu dubbataniiru. Waldhabbiinsa hawaasota yookaan ummatoota biyya tokko keessa jiru yeroo baay'ee furmaata waarawaa yookaan immoo furmaanni dhumaa kan argamuu danda'u mariidhaan jechuudha. Muuxannoon biyyoota guddatanii hundiyyuu kan nutti agarsiisu isuma kanaadha jechuudha. Walitti bu'iinsi fe'aa dhiyaatu seenaan walitti bu'iinsaa suni xumuramee namni uummattoonni biyya tokkoo akka uummata tokkootti akka walitti ida'amanii yaada ida'amaadhaan akka biyyaatti dhaabbachuudhaa fi seenaa duuba jiru san akka seenaatti waan irraa baratamu irraa baratamee kan balleessi sun dhiifama gaafatee funduratti biyya ijaaruudhaaf mariin biyyoolessaa baay'ee murteessaadha. Fedhiiwwan adda addaa eenyummaa adda addaa qabaachuu ni dandeenya. Ayidantiitiin keenya adda addaa, eenyummaan keenya adda addaa, kaalchariin keenya adda addaa, qooqni keenya adda addaa, haalli itti guddanne adda addaa walitti bu'eenya ta'uu hin qabu. Madda walitti bu'eenyaatu hin ta'in madda tokkummaa ta'uu qaba. Sinerjii uumuu qaba. Kanaaf immoo walitti bu'eenyi maaliif dhufe jechuu hin dandeenyu. Yeroo kamiyyuu maatiin iyyuu walitti bu'a biyya kam keessa walitti bu'eenya jira. Walitti bu'eenya kana garuu afaan meeshaatiin itoo hin ta'in hiikuu kan qabanu afaan mariitiin ta'uu qaba. Ajandaawwan marii biyyaalessaa kana irratti dhimmoota madda walitti bu'iinsaa ta'an hunda irratti gadi fageenyaan mari'achuun waliigaltee irra ga'uun furmaata ta'a jedhan. Wanti barbaachisaan ajandaan irratti waliigalamee haa mari'atamu jedhu suni nama tokkoon miti kan murtaa'u hawaasan murtaa'a jechuudha. Waa'ee siyaasatii, waa'ee dinagdeetii, waa'ee eenyummaati. Eenyummaan gaaffileen gurguddaadha jedhamee fudhatama jechuudha. So kanarratti waliigalamee waa'ee abbaa biyyummaa irratti waliigalamee deemnanii wantoonni san booda dhufan baay'ee rakkisaan ta'u jechuudha. Inklusiivii kan ta'e marii biyyaalessaa kana fiduun baay'ee guddaadha. Maaliif karaa histoorikaaliis kan ta'e lafarrattis kan dhalate mootummaa sirnoota adda addaatiin walitti bu'iinsa adda addaa uumameera. Inni kun hiikamuu qaba. Kan hiikamu immoo karaa waliin ta'anii hayaataan walii wajjin mari'achuudhaan. Kanaafuu haalli amma itti deemaa jiru kana rakkina keenya nageenya fiduudhaaf wanti itti deemamaa jiru mariidhaan hiikuuf wanti deemamaa jiru kun. Fiixaan ba'iinsa marichaaf itti gaafatamummaan komishinii marii biyyaalessaa irraa qofa kan eegamu akka hin taanee fi gahee lammiilee biyyattii hundaa kan barbaadu waan ta'eef haga marichi xumuramutti tumsi eegalame nama hundaan cimee itti fufuun barbaachisaadha jedhan. Yaada garaagaraa qabu afaan qawwee laftiin kaayyoo keenya fiixa baasnee deemanii inni kun yeroo amma jiru kana teknooloojii amma jiru kana keessatti adeemsa baay'ee barbaachisaa hin taane adeemsa aarsaa hedduu nama kafalchiisu adeemsa gatii baay'ee guddaadha jechuudha. Mariin garuu gatiin isaallee baay'ee xiqqaadha. So hundumarraa yoo inni eegamu obsaan kennanii fudhachuudhaan jechuudha. Waan isaan barbaachisu waan raashinaal ta'e waan akka biyyaatitti argachuu qabu argatee waan kennuu qabus immoo kennuudhaaf qophii ta'uu qaba jechuudha. So akkana ta'e mariin illee bu'a qabeessa ta'a. Namni kamiyyuu inni amma qabsoorra jirus inni amma dhukaasaa jirus inni biyya bulchaa jiru mootummaa keessa jirus inni immoo uummata keessa taa'ee uummata wajjin jiraataa jirus namni kamiyyuu kanaafi adda duree ta'e hirmaachuu gumaacha kennuu qaba.